Abbaan taayitaa eegumsa naannoo magaalaa Finfinnee raawwii hojii ji'oottan sadan darbanii qorachuun kallattii fuulduraa irratti mari'ateera. Magaalaa Finfinnee qulqulluu fi jiraattotaaf mijattuu taasisuuf xiyyeeffannoon kan hojjechaa jiru abbaan taayitichaa hojiiwwan misoomaa magaalattii naannawaan kan wal simatan akka ta'aniif hojiin hojjetaa jiru abdachiisaa ta'uu hojii gaggeessaa itti aanaan abbaa taayitaa eegumsa naannoo magaalattii obbo Assagidoo Waldagoorgis ni dubbatu. ብክለትን ከመከላከል አኳያ የተሰሩ ስራዎች በጣም አበረታች ናቸው. hojiiwwan gamatti safaalamaatiin hojjetaman jajjabeessoodha. Waltajjicha irratti kan ka'es kanuma. Finfinnee jijjiiramaa jirtu keessatti hojiiwwan misooma koriidarii fi qarqara laggeenii magaalattii bal'inaan hojjetamanii fi hojjetamaa jiru. Addatti laggeen keenya kana dura faalamaan beekaman akka qulqullaa'aniif dambiiwwaniin deeggaramuudhaan hojiin hojjenne bal'aadha. Qaamolee laggeen kanneen faaluu irratti hirmaatan 17,000 ol ta'an adda baasuudhaan hojiin sirreeffamaa hojjetameera. Erga hubannoo bal'aa uumneen boodas kanneen sirrachuu didan irratti tarkaanfii fudhatameen birrii miiliyoona 100 fi miiliyoona 60 ol adabamaniiru. Giddugala magaalaa fi bakkeewwan daldalaa garaa garaatti faalamni sagalee irra deddeebiin komii hawaasaa yoo kaasu ni dhaga'ama. Rakkoo kana furuuf hojiin hubannoo uumuu, hordoffii fi tarkaanfii fudhachuu bal'aan hojjetamaa jira kan jedhan gorsaa abbaa taayitichaa kan ta'an obbo Addunyaa Wandimmuun tarkaanfiin sirreeffamaa dhaabbilee 625 ol irratti fudhatame barsiisaa ta'uus dubbatan. Eessatti faalamni sagalee olaanaatiin kan jiru jedhu kutaa magaalaatiin adda baasnee jirra, aanaatiin adda baasnee jirra, bilookiitiin adda baasnee jirra. Isaaniin adda baasnee isarratti immoo hordoffii taasisna jechuudha. Sagaleen isaanii amma ol ka'aadha. Istaandaardii olumoo gadi samii ta'edhu ijoolleen deesibeelii qabattee dhaqanii safaranii warra sagaleen isaanii istaandaardiin ol ta'e tarkaanfiitti fudhatama jechuudha. Kana jechuun hundumaaf hin dheerra jechuu miti. Magaalli kun bal'aadha. Eeyyamni guyyaa guyyaatti kennama. Eeyyamni har'a fudhatan boru jijjiiruu danda'u. Inni irra mana nyaataa ture boru mana dhugaatii ta'a. Kanaaf maal barbaada hojichi guyyaa guyyaatti hordoffii barbaada. Raawwiin abbaan taayitichaa kurmaana jalqabaa bara 2018 galmeessise gama hundaanuu abdachiisaa ta'uu kan dubbatan hirmaattonni waltajjichaa magaalaa Finfinnee hundaaf mijooftuu taasisuuf hojiiwwan eegalaman cimsanii kan itti fufan ta'uus kaasaniiru. Qophiin asiin hojiin qophiirra asiin immoo hojii raawwituu hojjetamaa jira. Sana wajjin wal qabate turtii hojiin ji'a sadan keessatti hojjetame kana inni ilaalamu waan humnaa olitti karoorratti olitti waan raawwatame jira jechuudha. Kun maal agarsiisa inni wantoota kanaan dura hin mul'annetu amma mul'ataa jira. Kun immoo qindoomina qaamolee adda addaa wajjin waan hojjetameefidha. የአካባቢ ጥበቃ ሁሉንም ሰው የሚመለከተው eegumsi naannawaa abbaa taayitichaan hojjetamu kan nama hunda ilaallatu fi hundi hojjechuu qabudha. Kanaafuu hundi keenya Finfinnee qulqulluu fi miidhagduu taate uumurratti qooda nurraa eeggamu baachuu qabna. Gabaasni kurmaana jalqabaa waltajjicha irratti yoo dhiyaatus abbaan taayitichaa hawaasa waliin ta'uun karoora qabamee ol milkeessuu danda'u hubanneerra. Nutis waliin hojjechuu keenyatti guddaa gammanneerra. Abbaan taayitichaa tarkaanfiiwwan seera kabachiisuu fi hubannoo uumuu eegale cimsee kan itti fufuu fi magaalattii bara 2022tti faalamarraa bilisa gochuuf galmaa qabate milkeessuufis hirmaannaa hawaasaa jabaan dabalamee kan hojjetu ta'uun waltajjicha irratti himameera.